Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiiloo heerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oltiif bultiin isin nagaya dhaggeeffattoota keenya har'a guyyaan dilbata fulbana 24 soobarri 2017 kurfiilee har'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra hanga goola biittiin waliin turaan afeerraa Oromummaati. Meeshaa raashina fakkeessanii waan dhibaa jalaan fe'anii jechuun waan akka meeshaa massaaraa xiyyiitii kanneen fe'anii gindiiruma keessa dabarsanii karaa raayisuu fa'aa asiin gadi fe'aa jiranii jechuudha. Kan dhageessan kun odeeffannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatii bilbilaan funaannanne tokko keessaa kan fudhannee fi bal'inni isaa oduu keessatti kan isiniif dhiyaatudha. Oduu biroos ni qabna. Qophiin addaa fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas qaama kurfii keenyaarraati. Amma marroon kan oduuti. Isin keessummeessuun kan isin waliin turane Sabaloo Khadiirii kallattumaan gara oduutti ceena. Oduu keenya guyyaarraa muka sin dhageessan xiiqii dhugaa isaatii yooyaa. Mootummaan kunuunfataa wayyaanee Oromoonni naannoo Sumaalee irraa buqqifaman gargaarsa maallaqaa Oromoon walitti qabeef osoo harkaan geenye kaambii yeroof keessa qubatanii jiran keessaa bittinneessaa kan jiru ta'uun himameetii jira. Ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqifamuun godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo keessaa qubsiifamanii jiranis dhiibbaa loltoota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen irra ga'aa jiruun osoo gargaarsa uummanni Oromoo godheef hin arganne kaambii qubsuma yeroo keessaa bittinneeffamuu kan himan jiraattota magaalaa Galamsooti. Bal'in oduu kanaaf roobaa boruu kunooti. Gargaarsi maallaqaa ilmaan Oromoo qeefi qabeenyaa horatan dhorkamuun naannoo Sumaalee keessaa buqqifamaniif walitti qabamaa jiru of eeggannoon hordofamuu qaba kan jedhan ilmaan Oromoo biyya keessaati. Ilmaan Oromoo Somaaliyaa irraa buqqifaman keessaa kan godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo fi Ciroo buufatan gargaarsa uummanni godheef poolisa federaalaan irraa fudhatamuu fi ilmaan Oromoo kanneenis bittinneessuuf bakka irraa dhuftanitti deebi'aa jedhamaa jiraachuu Oromticha magaalaa Galamsoo tokkotu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Yoon sochiin tokko kan isaan geggeessaa jiran mul'ata yeroo ammaa kana maaliif ergasii gurguddaa guuramaa jira. Hawaasni magaalaa baadiyyaatti uummata isii bira dhaabbachuuf sochii isaa rifachiisu geggeessaa jira. Qaama isaanii irraa abdii rakkitti hin qabne ammas haala nama dangu tokko hawwataa jirani. Haala arginee nuti qoree mataa keenyaa dhaabbannee sabboontota ilmaan Oromoo gorsaalee warreen qeerroo ta'an karaa gumii abbootii gaddaa deemanii fi hayyoota Oromoo warreen jiranii fi maanguddoo waliin ta'anii kan geggeessaa jiru. Torbee kana kan inni mul'ataa jiru naannoo Kiroottis naannoo Galamsoottis karaa hirnatti sabni lagamaa jiru uummata qubatee jiru kana karaa bakka irraa dhuftanitti deemaa waan jedhamuutu kaka'aa jira. Galamsoo guutummaatti amma deengedda uummata gamma qubatanii turan waraanni Eetiraa fi uummata baasee jira. Raashina wantoota nyaatamu kan adda addaa hawaasni bitee walitti qabanii addaraasitti uummata geessanii akka hojii irraa reebaniitti raashinni uummataatti illee isaan marga jiru.
Itti fufuunis ilmaan Oromoo galma magaalaa Galamsoo keessaa poolisa federaalaan facaafaman walitti qabaa jirra kan jedhan namni kun mootummaan koloneeffataa wayyaanes ilmaan Oromoo Somaaleerraa buqqifaman addaan facaasee gargaarsa walitti qabamaa jiru kana dhimma biroof oolfachuuf fedhii qaba waan ta'eef kan hambisuufis koree ijaarrannee hojjetaa jirra jedhan. Oromtichi magaalaa Galamsoo irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kenne kun. Uummanni keenya sababii galma kan keessa jiru ormaan darbanii hawaasa keessa fayyadamanii jiranii garuu nuti keeroo nuti hawaasni biyya amma walitti qabaatuma jirra. Kun wanni nama qarsiin kun buuramee wanti taanaan karaa itti burjaajeessanii uummata kanaa bittinneessanii yaada biraa waan yaadna fakkaataa kanaaf gochuu takka waa mul'ataa jiru. Naannoo tokko kan shakkii kan ka'e kaawuntii banameetti illee kanneen hawaasa maal ta'e jiru jira. Kaan uffata bituudhaan kaan rasiin adda addaa bituun geessaa jiranii akka keeroo Oromootti akka hawaasa Oromootti waliin mari'atanii gochoota kanatti deemaa jiru. Uummata keenya deebisee ijaaruudha. Isaan kan harka reessa gadanii uummata keenya kan ta'ee ijaarraa bukkee lammaffaa lakkoo nama keessatti kan gadi danda'e nuti qaamu waan kana raawwatee bakka jiru irra bobbaanee mirga gaafii abbaa biyyummaa haliif galmaan godhu. Kun kanaan osoo jiruu teessuma sanbata kaleessaa godina Baalee magaalaa Ginniir keessatti aangoonni wayyaanee fi hooggantoonni OPDO qopheessan irratti gaaffiilee jajjabduu hawaasni dhiyeessaniif deebiin osoo hin deebine waltajjichi beellamaan obbayuun himameetii jira. Gaaffiilee uummanni Oromoo waltajjii Abbaa Duulaa Gammadaa dabalatee aangawoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee kabroon magaalaa Ginniir keessatti hirmaatan irratti gaaffiilee fi yaada uummataa waltajjii san irratti dhiyaate ilaalchisee jiraattota magaalaa Ginniir kanneen waltajjii san irraa qooda fudhatan waliin karaa toora bilbila keenyaa gaaffii fi deebii taasifneerra. Gaaffiif deebii guutuun oduu booda qophii addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a dhaggeeffatuun dagatina. Oduu keenya ittaanuun ammoo jimaata dheengaddaa godina Harargee ba'aa Aanaa Gooroo guutuu keessatti lolli weerara daangaa babal'ifannaa poolisoota addaanaan Osmaaleen baname hanga sanbata kaleessaatti itti fufuun lola sana irratti Oromoonni lama wareegamuun dhaga'ameeti jira. Lola kanas ofirraa qoluuf meeshaa waraanaa ittiin ofirraa qolan kan hin qabne ta'uu odeeffannoon gamasii arganne kan mul'isu yoo ta'u jiraattota Aanaa Gooroo guutuurraas meeshaa waraanaa isaan kanaan dura qaban ka'iike mootummaa koloneeffataa wayyaanee ta'uu kan himan jiraattota dabalata oduu kanaaf roobaa boruu ammas kunooti. Weerartoonni liyyuu poolisii naannoo Sumaalee godina Harargee ba'aa Aanaa Gooroo guutuu araddaa nadhii Sumaaleen waldaangeessitu irratti lola guyyaa 2 dura bananiin lubbuu fi qabeenya ilmaan Oromoo danuu barbadeessuu akkasuma jiraattota araddaa nadhii 2 jiraa fi du'aa isaanii achi buutee dhabamsiisuu ilmaan Oromoo naannoo daangaa jiraatan kanneen irraa mootummaan koloneeffataa wayyaanee dursee meeshaa eeggachiisee turuu fi ilmaan Oromoo gamas irraa baqatanis gara araddaa Diqqaa fi magaalaa Gooroo guutuu jiraachuu akkas jechuun dubbata. Oromtichi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kenne kun. Godina Harargee ba'aa Aanaa Gooroo guutuu karaa Diqqaadhaa fi nadhii namoota lamaan kan ajjeesanii ture. Naannoo Somaaleetti wajjin araddaan nadhii aradduma kana keessatti kan uummata lameen kana dhabamsanii achi buutee isaanii guyyaa 2 dura dhabamee biyyeen isaanii kan addabee kaleedha garuu agammaa reessi isaaniillee namni argillee hin jiru. Afaan qawwee maleedha kan daangaa irra ta'aa jiran warreen gartee jiran tiifattoota tokko qofa warreen gandaa qawwee dhuunfatee jiran qabu qofa malee warreen irra beekanii naannoo sanirraan bikkirraan deebisii asirraan hagaa mi'eessatti akka ilmaan Oromoo tokkolleen meeshaa waraanaa harkatti hin qabanne godhaniiti amma dura uummata hundarraa ittisiisee meeshaa irraa guuree jiru jechuudha. Qawweenis yaada billaa mana keessaa qaban ulee bareedduu warra qabanillee irraa eegee jira. Kaniifuu amma uummata kanaaf sadarkachaa jiran warreen achirraa ol baqatan bikkee fi sararrirraa cinaan tokko karaa Diqqaa jiran Diqqaa irraa ol dhufanii karaa Aanaa Gooroo guutuu magaalaa hin jiranii kan achirraa karaa jira dhawaa gajaan hedduudha. Akkasumas ammaa fi warreen dukkaanaa fi manneen qaban hundaa achirraa baqachiisanii kophee malee achirraa baasan. Laantiniin uummata Oromootiif qabu itti ilmaan Oromoo hara mootummaatiinis ta'e hara yuunuu ni jirti. Warreen biyya alaa jiranii warreen biyya keessa jiranii hara gargaarsaatiin inni tuunii irraa eegallee walitti qabnee uummata keenyaaf warreen naannoo Somaalee daangeffaman hundaa gargaarree uummata kanaaf tasaasaafillee ta'uus meeshaalee adda addaa binnee fi uummata kana akka naannoo sanirra jiraatan kan goone isis meeshaa daba malee arraan sana jira diinni kana ni seenu kaniifuu illeen hirmaannee isaan kana ta'ee dhaabbachuudhaaf qophiidha. Gara ilmaan Oromoo biyyoota alaan jiruu fi biyyoota keessa jiran hundinuu akka gargaaree uummata kana dhaabbatuun kanaan dhaamsa uummata keenyaaf dabarsan. Oduu keenya taanuun ammoo sanbata duraa kaleessaa Oromoonni godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii Oromoota tibba darbee shiraa mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi mootummaa naannoo Sumaaleen qindaa'een
magaalota naannoo Sumaalee garaagaraa keessaa buqqifaman deebisanii qubsiisuuf ka oolu maallaqa walitti baasaa ooluun gaayameetii jira. Bal'ina oduu kanaa Saphaloo Kadira kattaa nutti qindeeffateera. Ilmaan Oromoo shira mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi qondaaltota mootummaa naannoo Somaaleetiin qabee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafamuun Oromiyaatti darbamaniif gargaarsi ilmaan Oromoo biyyoota hambaa fi biyya keessa jiraniin godhamaa fi jiru itti fufee kan jiru yoo ta'u, kanumaan wal qabateetis guyyaa kaleessaa godina lixa Wallaggaa magaalaa Gimbiitti deeggarsi wayyaan walitti qabamee jiraachuu akkasumas wiixata dhufurraa jalqabee ammoo magaalaa Mandii fi Najjootis gargaarsa funaanuun kan itti fufu ta'uu garuu ammoo gargaarsi gama baankiin godhamaa jiru harka wayyaanee akka hin buuneef of eeggannoon barbaachisaan godhamuu qaba kan jedhe dargaggeessa magaalaa Mandii irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Magaalaa Gimbiitti har'adha jedhama akka walqunnamtiin qeerroodhaan jirutti. Magaalaa Mandii keessatti karaa qeerroo qindoominni tokko tokko qarshiin funaanamee gargaarsi sun ta'uuf yaaliin godhamaa jira garuu ammayyuu sodaan gama opiidiyootiin jirutti immoo magaalaa Mandii keessatti tasgabbaa waan hin taaneef gara wanta addaatti geessu jedhamee qeerroon sodaataa jira malee ammayyuu sochii wanta kanaa gochuutti jira. Kan magaalaan iddoo qeerroon gamuma jiruun hundumtuu sochii gochaa jira. Qeerroon quuqamuma ofiisaa irraan kee lakkoofsa daftara isaanii himaniitiin miti abbabbaan wantuma yaadi gochaa jira malee qindoominaan ammayyuu uummati of keessaa koree filatee wanta gochaa jiru hin jiru. Addanaa sodaa guddaa wanta jiruuf ammayyuu wiixata dhuftuuti kaasee qindoominaan uummatarraatii funaanamee koreen qindaa'ee akka qarshiin kun itti sassaabamee qaama barbaachisu sana bira ga'u gochuuf ammayyuu hojjetamaa jira. Akka tokko kan walitti qabamaa ture akka jara kana qaqqabaa jirutti qarshii akkasiidhaan wantoota akkasii jara kanaaf bitaa ollee wanta akkasii gooneerra kan jedhamudha. Garuu guutummaa guututti qarshiin kun achi jira wanti jedhu ammayyuu wanti amansiisaan tokko hin jiru. Harka wayyaanee keessa galaa jiru ammayyuu qarshiin kun of eeggannoo guddaan karaa abbootii amantaatii yookaan uummata keessaa namoota amanamoodhaan ta'etii baay'ee gaariidha. Kana ta'uu baannaan ammayyuu balaarra bu'uu danda'a qarshiin uummata sanaaf jedhee walitti qabamaa jiru sun. Oduu keenya birootiin konkolaataan rasaasaa fi meeshaalee waraanaa dhoksaan fe'ate eegumsa loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee godhameefiin godina Baalee magaalaa Ginniir keessa darbuun meeshaalee fe'ate liyyuu poolisii Sumaaleef Aanaa Raayituu keessatti geessuun himameetii jira. Konkolaataan jimaata dheengaddaa toora sa'a 3tti magaalaa Ginniir keessa darbe kun irra keessatti waan nyaataa fe'atuun jalatti ammoo meeshaalee waraanaa dhoksuu akkasumas waraanni wayyaanee konkolaataa kanaaf eegumsa gochuun magaalaa Ginniir keessa dabarsuu kan himan jiraattota magaalaa Ginniir. Bal'ina oduu kanaaf Roobaa Boruu kunooti. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee waraana liyyuu poolisii naannoo Sumaalee hidhachiisuun saba Oromoo waraansisaa kan jiruu fi ilmaan Oromoo naannoo Sumaalee keessa jiraatan buqqaasisaa kan jiru guyyaa lamaan dura raashina fakkeessuudhaan meeshaa waraana konkolaataa fe'umsaa 2 humna waraana raayyaa ittisa biyyaan tiksee godina Baalee magaalaa Ginniir keessa qaxxaamuruun gara magaalaa Raayituutti imalaa jiraachuu fi gargaarsi fe'amaa jiru kunis waraana liyyuu poolisiif geeffamaa jira kan jedhan Oromticha magaalaa Ginniir irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan tokko. Meeshaa raashina fakkeessanii waan dhibaa jalaan fe'anii jechuun waan akka meeshaa massaaraa xiyyiitii kanneen fe'anii Ginniiruma keessa dabarsanii karaa Raayituu fa'aa asiin gadi fe'aa jiranii jechuudha. Makiinaa 3 moo 2tu dabre kalee malee deenggaddaa jechuudha. Humna makkalaakayaatti waliin jira makiinaa kana makkalaakayaa qajeelchaa wanni ammoo gara fe'ama akkanatti fakkaatutti xiyyiitiidha. Makiinaa kan humaan dhaabsisee karaa kamiin deemuu barbaadan karaan cufaadha akkam fa'aa jedheeni gaafadhee ture afaanuma kiyyaanii jechuudha. Kanaan deemnaa karaan cufaa miti makkalaakayaa nu ajajanii akkasitti deemnaa jedhanii karamatanii waraanni marsitee akkasitti dabarsee karaa Raayituutiin gadi jechuudha. Makiinaan 2 tasaabiidha meeshaa fe'ee isaan makiinaa dhibaatiin deemanii kuun ammoo makkalaakayaan gabbiinaa taa'ee deema. Kalee sa'a 3 walakkaa akka sa'a 4tti jechuudha magaalaa qabate. Makkalaakayaa mootummaa wayyaanee kana duraanuu kan miidhaa jiru isaanuma. Kenna ammoo asitti kaayisilaa inni fe'atee deemuyyuu hin dhoorganii jechuudha. Akkaataa itti dhoorgantu jira. Kenna ammoo akkasumatti karaa jalaa
aadaatiin akkaataatti wal gargaaruutu jira. Uummanni keenya akkatti wal gargaaraa jira. Ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen qeerroo akka magaalaa Gindiiritti haala dur hin qabnerraa amma waliidhannaa qabna. Namni hundiniyyuu dammoo wal jaalalaa fi akka gaariin jiraachaa jirra. Haaluma amma jirru kanaan fakkeenyaaf namni keenya hundiniyyuu odoo wal gargaaree gaarii jedhee yaada. Oduu keenya dhumaatiin godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaa Galamsoo fi Gubbaa Qorichaa keessatti ergamtoonni wayyaanee saba Oromoo fi saba Sumaalee walitti buusuuf shirri xaxanii turan qeerroon fashalaa'uun himameeti jira. Shirri qaamota mootummaa kunuunfataa wayyaaneen qindaa'e kunis saba Oromoo fi saba Sumaalee walitti diruun akkuma magaalaa Hawwadaay keessatti raawwatan sana lubbuuf qabeenya saboota Oromiyaa keessa jiraatanii barbadeessuun qeerroo maqaa faaluuf akka ta'e kan himan Oromoota magaalaa Baddeessaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennanidha. Bal'ina oduu kanaa Roobaa Boroo akka nutti qindeeffateera. Humnootiin tikaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee dhalattoota saba Sumaalee irratti akka waan ilmaan Oromoo tarkaanfii haaloo baafannaa fudhataa jiru fakkeessuun da'atanii tarkaanfii fudhataa kan jiran yoo ta'u, godina Harargee Lixaa magaalaa Galamsoo, Baddeessaa fi Gubbaa Qorichaatti shirri mootummaa koloneeffataa wayyaanee kun qeerroon fashalaa'uu fi dammaqinaanis hordofamaa jiraachuu jiraataa magaalaa Baddeessaa tokkotu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Waan uummatni Oromoodhaa Somaalee buqqisuuf yaaluu godhaniiti Somaalee irratti duulanii buqqisanii kaanii akka waan Oromoo buqqisanitti yaalu uummata Oromoo kan tahaa buqqeessan akka uummanni keenya gartee haaloo bu'uu fakkeessanii jechuun gocha kan raawwataa waan jiraniif kana uummanni Oromoo irratti dammaqee jira. Kanaaf gocha diinummaa deemtee uummata Oromootii miti. Amma naannoo Galamsootti haalli kanaa kan mul'ataa jiru malee uummata Somaaleetiif Oromoo walitti buusuuf yaaluu godhanii turani. Kanaaf qeerroodhaan dammaqinaan irra aananii jira. Naannoo Dirabkuuti akkasumas karaa Gubbaa Qorichaatti wanni kanaa mul'atee ture. Garuu waan kana dammaqinaan godhanii waan kana fashaleessanii jiranii haala naannoo keenyaatti qeerroon dammaqinaan dursinee ilmaan Somaalee wajjin akka waardiyyaa taanee eegaa jirraa jiru. Kan isaanis ilmaan Somaalee naannoo aanaa Odaa bultii magaalaa Baddeessaa keessatti argaman gochoota uummata Oromoo irratti dalagame kana jalaa bahuudhaaf uummata Oromootiif uummata Somaalee nagaa walitti buusuudhaaf gocha kana kan godhaa jirtu. Kana gocha wayyaaneen gootu kana kaleessa godhaa turte naannoo kanatti wanni godhamaa jirtus dammaqinaan qeerroon irratti hojjetanii jiranii. Oromoo fi Somaaleen obboleeyyanii firoota qabsoo yeroo dheeraa waliin turan ta'uunis ni beekama. Kanaaf qeerroon obboleeyyan keenya jechaa jiran malee Somaaleetu waan jirtu. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduun keenya guyyaa har'aa irratti obba'eeraa qophiilee keenya afaan waliin turtii baay'isa qabaadha. Sabuatin atirate ilka bugon kuma dukun kosikadu kanjala lakure beke dukun kabu. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo sagantaan keenya oduun jalqabnetti fufeeti jira. Itti aansuun kan isiniif dhiyaatu qophii addaa yoo ta'u kan harkaa qabu xiiqii dhugaasaati. Eegaa sirbuma jalqabne kana caqasaa gara qophii addaa guyyaa har'aatti waliin dabarraa hammallee turtiin keessan waliin haa ta'u. Kaman kabenya sa dirun awalame manna hida keessa arda faja matilsa iyo manil mansa kabenya namasa mufi miti kayon Kenya biya shorar keessa miti kapson Kenya milga wal kitumati herri Kenya anka fazera adunyati fasirni Kenya. Dukkana duudhaan ibsaa jibbaa miti hundee jaalalaan magarsa. Kana keenya adeemsi siyaasa beekumsa dhugaatu bilisa nu baasa. Beekumsaa fi qabeenyi koo biyya kootiif yoo hin taane maalli bu'aan jireenya koo. Amma nargu ijaan lilli soombe sabni kiyya. Anaaf dukkanumaa orma fatonu guyyaa. Teessuma aangoonni mootummaa wayyaanee Itiyoophiyoo godina Baalee magaalaa Ginniir keessatti sanbata kaleessaa qopheessan irraa qooda fudhate Oromtichi gaaffiif deebii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin taasise kun maal jedha laata? Warra Ginniir jala jiru aanaalee baay'ee irraa amma fakkeenyaaf daawwee qaachan, daawwee sarara, fawweenaa
kanneen irraa nama lama yaamatanii turanii jaarrolee kanarratti uummanni kennallee akka aanaa Gimbiiritti magaalaa bulchiinsa magaalaatti adaraasatti ol gahanii bakka kanarratti jalqaba obbo Abbaa Duulaa fa'aa waliin godhaa turanii abbaa gadaa odaa roobaallee achuma keessatti argamanii uummanni keenya yaada gaggaarii kennanii jiranii fakkeenyaaf namni lolaa jiru qaama mootummaa ta'uu isaa hubannee jirra. Nu Oromoo ammoo qaamni Sumaaleen yookaan Ogaadin humna Oromoon itti dha'uu dandeessu tokkollee hin qabdu. Guutumaan guututti namni nu lolaa jiru waraana mootummaati. Waraanni mootummaa kun ammoo itti uummanni keenya irraa nu jidduu keenya seenaa. Odoo isin nu jidduu baatanii mee yookaan nu jidduu ba'ayyuu ilaala. Qaamni daangaatti dhaabbatee eeggatu qabu humna mootummaati. Isin ammoo itti injifannutti jidduu keenya seentanii jidduu keenya ba'a. Yoo ba'uu baattanis nu gurra kanaan isin dhageenyu qabnu jedheen uummanni. Ammallee fakkeenyaaf manneen barumsaa irratti dhiibbaa tokko fakkeenyaaf akka magaalaa Jijjigaa irratti ijoolleen yuunivarsiitiif amma deemaa jiranii kanneen keessallee ijoolleen teen akkaataa kamiin akka baratuu dandeettullee uummanni gaafii baay'ee itti kaasee jiranii. Abbaa gadaa odaa roobaa akka aanaa kennaatti fakkeenyaaf akka bulchiinsi kennallee laafaa akka ta'e deebi'ee ammoo humni waraanni dibaa akka nu gahaa jiru ifaan ifatti itti himanii jiranii jechuudha. Uummanni akka daangaatti fakkeenyaaf uummanni qotee bulaan yookaan horsiisee bulaan meeshaa hiikkatee akka taa'uu jedhan uummanni maal jedhanii nu bakka kanarratti meeshaa keenya hiikkannee lafa kaa'u jechuun isaa banamaa turree baafadhaadhii qullaa deemaa nuun jedhaniiti meeshaa hiikkachuu miti kadhibaatis akka hidhannu barbaannaa jedheen uummanni. Gaaffilee fi yaadota armaan gaditti hawaasni Oromoo waltajjii san irratti kaase kana waliin haa caqasnu. Nuti waan guddaa amma haasawwan ka federaalaa ka wanna jennu kana sinuhi gaafima tokko wanni gadama jechaa turre rabbi federaala ijaan nu garsiisi jechaa turre. Gaafii amma garre kan gaafannu federaalli kun inni si hiyyummaan Oromoo qabdu ka Oromoo akaafaa fi doomaa itti qootee dhokaatiin bireenii itti qootuuf maaliin? Dhokaatiin bireenii maal itti qootanii? Hiyyummaan Oromoon qabu akaafaa fi doomaa lafa qoffora akka karkarroo jee isaan bireeniin gataamaa jaa federaalli. Maqtashorraa wanni dhufte qawwee kanan maqtashoo dhufe matariyaata nu gatu hawaasa keenya gatu kanan maqtashoo dhufe mootummaan ittiin hiine nu waan biraa Abbaa Duulaa waan biraas ittiin himnu akaafaa fi doomaa keetan guuradhaa hin dhumne malee lafan qonnu amma asirratti nama akaafaa fi doomaa isiniirraa mootummaan federaalli ilmaan isaa yoo nu taane matariyaata qawwee itti hidhee ummatan gate kana dhiisaa waan biraa nuun godhin hin gatinaa ga'e dhiisaa jechuu dadhabe. Oromoon ilaalchi isii fagoo jira ganneeffinna lafa guddoo qabaa irraa murallee dhumnulle. Oromtichi itti aansuun dubbatu kun ammoo kan Oromoo fixaa jiru liyyuu poolisii qofaa akka hin taanee fi mootummaan wayyaanee akka Oromoo ficcisiisaa jiru akkas jechuun dubbata. Bulchoota teenya ta'an irraa qabeeta godina gaafii bal'aa gaafachaa ture. Namni nuuf fide federaala nuuf fidaa jenne. Federaala isiniifinnaa borgin dhiirirratti qophaa'aa nuun jedha. Wanni har'a nu dubbisuu danda'e akkanatti onneen dubbannu kun waanuma isin dalaydan jechuudha. Duraan osoo nyaatiin quufne jedhe. Osoo tumamaa jirru qananii keessa jirre. Osoo daarru wayaa uffanne. Waraana oleeleef kacabsina jedhanii kaleessa gara daa'imatan san wayita achi harka kennatu qawweettidha. Liyyuu poolisii ta'a. Waraanni Alshabaa wayita qabamee achi dhufu liyyuu poolisii ta'a. Harka kennate. Qabatama. Maqaa beeyna ibaluu beeyna sawweena firaayituun hin beektu nu ginnirin. Osoo kenna yoona namni alaa waraanni keessatti qabamee jiru so al-sunnaa wal jamaa ka jedhu. Osoo yoona islaamiyaa yookaan olleef jedhanii keessatti qabame nu muluun kennaa'uun halaakamna jechuudha. Yoo dhugaa dubba. Maal nu gaafatan dhugaan argamte waraanni hin qabamne maqtashoo kadhu. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophii addaa keenya guyyaa har'aatiin gaaffii fi deebiin keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin taasifne armarratti obba'eera. Qophii keenya torbeen mata duree kabiraa irratti keessummaa kabiroo qabannee haga walitti deebinutti maan nama borii hin tolchinnaa. Qophiilee raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa afaan waliin ammas turtii gaarii qabaadha. Tokkoof lama jechaatuma amma sagantaa keenya maayyii dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irra geenyeeti jirra. Qopheessaan roobaa boruuti isin dhaamsa waliin turtii qabaadhaa jechaan ammoo gama kootiin hanga sagantaa wal fakkaataan walitti deebinuu asumaan nageessinitti dhaammadha. Nageetti.
Sabni Oromoo saba uumaan buluu fi kabajaa fi jaalalaan saba ollaa isaa waliin jiraachaa turee fi jiraachaa jiru ta'uu isaa seenaa sabichaatu ragaa ba'a. Isa beela'e beela baasuun, isa itti baqate qubsiisuun, isa rakkate gargaaruun jiruu fi jireenya waloo waliin qooddachuu isaa irraan kan ka'es har'a sabaaf sablammoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiran kan biyya Oromoo keessaa dhiban hin jiran. Haa ta'u malee irra jireessi saboota kanneenii dinagdee qe'ee Oromootti horataniin diina Oromoo tumsuu fi dheebuu fi kaayyoo lafaa fi qabeenya Oromoo irraa qabaniif mootummaa koloneeffataa wayyaanee waliin saammachuuf jecha yeroo isaan deebi'anii Oromootti duulantu mul'ata. Akkasumas yeroo sabni Oromoo qabsoosaan mootummaa koloneeffataa wayyaanee hudhee qabee jiru kanatti qaawwaa uumame fayyadamuun qabeenyaa fi lafa Oromoo saammachuuf waraana itti banu. Haaluma wal fakkaatuun ammoo mootummoonni koloneeffatoo impaayera Itoophiyaa darbaniis ta'e har'aa yeroo tokko illee uummata Oromoof birmatanii kan hin beekne gaafa rakkoon aangoo lafaa fi saba isaaniitti dhufu maqaa Itoophiyaan dinagdee uummata Oromoo gondolchuu irra darbanii lubbuu ilmaan Oromoon daangaa isaanii tikfatu. Akka fakkeenyaatti yoo kaasne gaafa baadimmee irratti sabni Eertiraa fi Tigiree wal waraan daangaa Itoophiyaatu cabe jechuun yoo xiqqaate lubbuun ilmaan Oromoo 70,000 ol irratti obba'an. Gaafas miidiyaaleen addunyaa fi impaayera Itoophiyaa keessa jiran wal harkaa fuudhanii hafarsu. Baruma keessa jirru kana ammoo gaafa tuullaan balfaa magaalaa Finfinnee keessaa jige miidiyaan impaayeratti ganamaa galgala gargaarsaaf wawwaataa ture. Sabaaf sablammoonni biyyattis waamicha miidiyaa fi caasaa mootummaan godhameefiin jaboodha birmatan. Har'a garuu gaafa daangaan Oromiyaa kallattii cufaan weeraramtu waraanni mootummaa wayyaanee daangaa kabachiisuu dhiisee ilmaan Oromoo weerartoota kanneen ofirraa faccisuuf ba'an waraana. Akkuma kaleessa Minilik lubbuu ilmaan Oromoo miliyoona 5 fixeen lola qulqulluudha jedhame har'as inni waraane kabajame inni waraaname shororkeessaa jedhama. Itoophiyaanummaan gaafa Oromoon ajjeefamu, saamamu, dhiiguu fi godaanu ijaaramte waan ta'eef miidhamni uummata Oromoo isaaniif kaayyoodhuma impaayeratti ta'uudha mul'isa. Kanaaf har'as mootummaa wayyaanee sodaa qabsoon uummataa gara qabsoo hidhannootti tarkaanfata jedhu irraa ka'uun daandii uummanni Oromoo hidhannoo ittiin argata jedhee yaadu cufuufis imaammata sabootaan walitti buusutti dhimma ba'aa jira. Shira mootummaa wayyaanee xaxaa jiru kana irraa kan ka'e har'as sabaaf sablammoonni kumaatamaan lakkaaman biyya isaa keessa nagaan hojjetatanii bulanii sabni Oromoo garuu halkan tokko naannoo saboota biroo mootummaa wayyaanee tumsanii keessa buluu dadhabeeti jira. Biyya ollaa keessatti qabeenya horate saamame lubbuu isaan gara biyya isaatti deebi'us biyya abbaa isaa keessatti akka lammii lammataatti ilaalamaa jira. Egaa rakkoo sabni Oromoo jaarraa tokko oliif keessa jiru utuu arganii sabaaf sablammoonni Itoophiyaas ta'e mootummoonni gamtoomanii dirmachuu fi hin dandeenye. Kunis kan inni mul'isu uummanni Oromoos ta'e qabsoon isaa akkuma baroota darbanii har'as fira dhabuu isaati. Gaafa bunaa fi warqii, gaafa atileetii fi midhaan dheedhii, gaafa lafaa fi dachii isaa qoqqooddachuu garuu Itoophiyaanummaan ol baatee leellifamti. Yaa uummata Oromoo, albuudaa fi dachee keessaa haamuunis ta'e humna keetti ormi fayyadamuun kan sirraa hafu guyyaa biyya kee Oromiyaa ola boomsattee fi bilisummaa mataa kees mirkaneeffatte ta'uu hubatte kanas dhugoonfachuuf qabxiilee kanneen qalbeeffachuun gaarii ta'a. Inni duraa impaayerri Itoophiyaa impaayera qabeenya keen duroomaa fi itti waamamaa siif ilmaan kee immoo hidhaa biyya ari'aa fi ajjeesaa si hiyyoomsituuf gaafa rakkoo kee si bira dhaabbachuurra qaawwaa argataniin ittuu kan si miidhan ta'uu beekte daangaa biyya kee kan tiksus ta'e guyyaa rakkoo fi toltuu kan walii dirmatu firri kee mataa kee qofa ta'uu hubachuun qabsoo kee gamtaanee galte daran finiinsi. Sabni ollaa kee mootummaa koloneeffataa wayyaanee waliin ta'uun si waraanaa fi naannoo isaa keessaa si buqqisaa jiru gama tokkoon ammoo si keessa taa'ee dinagdee horateen waraana sirratti adeemu tumsuu fi iccitii kee dabarsee kennu
addaan baastee hubachuun of keessaa maqsuun humna qabsoo kee ta'uu hubadhu. Ollummaanis ta'e firoomni qabeenya keessaa qe'ee keetti si ajjeesu kan sin fayyadne ta'uu beekuun firri kees ta'e kan qabsoo kee mataa kee qofa ta'uu beekadhu. Xumura irrattis qabxiilee walitti ka'an hojiitti hiiktee galii kee saffisiisuuf bakka jirtutti walitti dirmatuun waltumsi, wal ijaari, leenjii wal leenjisi, hidhadhu wal hidhachiisi, jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa of keessaa horachuun biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.